bu'uuratti fudhate uummanni akka dhaaba haadha siyaasaa dhaabaa takkas ilaalaa raawwan ilmaan kun ilmaan kee ta'uu dagate kun shane jennaan warri mootummaa hin jibba amaarri hin jibba oromoo waan san fakkeenya fudhatee si jaalata ati immoo kabajaa oromoon si jaalatuuf maqaa kana ofirratti hin beektu argite inni jedhu amma deengedda gaafa uummanni oromoo hiriira itti bahee abbaan shanee ijoollee itti gatee bahee gaafa jedhee uummanni kun warri amma na jala deemee na arrabsu kun gaafa amaan irraa viidiyoo maxxansee gaafa haasa'u eenyutu isarraa bahee dubbate isatu bahee haasa'aa ta'e anatu isarraa dubbachaa ture bar si galeemi kanaafuu walumaa galattuu haasaan baay'atee farreetti hin fe'anu ani addas booris hammeenya isaa wanti haasa'uun jiru anaafisa gidduu ilmaan ina haasa'u miti hammeenya isaallee hin qabu jedhi garaan dasaa jedhu dhiirri yoo sossoban xiqqoo mirgisiiba jedhi anatti hin jedhe wallahi siifuu bareeda nama baay'ee kanatti mucattiin miskiinaa jedhan inni badaa haasa'u hammeenya isaa osoo qabaadde akkana jedhina anatu afaayate kaa siifuuti ya rabbi si wajjin na rakkise anarras borus hammeenya isaan qabu abbaa ilmaan kiyyaati abbaa ilmaan shaniiti abbaa manaa kiyya jidduu warri anaaf abbaa manaa kiyya ilmaan kiyya jidduu seentanii bultii teenna boxoo boxxan tasgabbaayaa ilmaan teenna ilmaan teessanii kenna hundaa mitii jedhi dubbii ofirraa fixi jedhinaan jechuu baattullee ma jedha bar jechuun dhimma jaarsa kiyyaan ammeenyallee hin qabuu fi yoo ammeenya qabaadde ani durumaan gabba'ee haasaa anaddas godhus hammeenya jaarsa kiyyaa hin qabu anaafisa gidduu kabajaatu jira garuu ammoo isatu na tuttuqeennaan ani miira keessa seenee dhimma ilmaan kiyyaa haasa'e malee an haddas borus yoo namni tokko gabba'ee haasa'e si jammaran balbalallee isiniif hin banu akka dhimma kiyyaaf dhimma amaan haaso'itan aniif inni yoo hagam tokko gargar baanee yoo walirraa fagaannellee anaafisa gidduu ilmaantu jira ofii isaatii aarifatee na tuttuqe an waan ilmaan kiyyaa haasa'e abbaa warraa kiyyaati nama tokko hin galchu namni tokkollee akka isarraa haasa'ullee hin barbaadu. Galatoomi ulfaadha. Kanaaf rabbuu si kabajee ilmaan shan bakka tokko si kenneewa. Amma osoo dubartii gariitii kan wanjettu wallaahi hinduuti akka waan milli qabri itti bahee kaseetu jira abbaa waraati yaa wallas. Ulfaadha. Ammoo waan biraatiif osoo hin taane namni tokko akka inni ammeenya amaan akka namni tokko haasa'u hin barbaadu. Miknaatu bakka waan wal goone yoo rabbiin waliin nu deebise waliin deebina yoo ammoo rabbiin gargar nu baase gargar baata. Anammas borus jibbaa isaa qabaadhee hammeenya isaa qabaadheetii miliyoonni isarraa fagaadhe innuu hin beeka dhimma anaafisa walirraa nu fageesse inni hin beeka waan ta'eef ani ammoo addas borus hammeenya isaa naasa'u garuu kara ilmaan kiyyaati yoona inaaffaa bade kana qabdaa siifuuti yaad maa akkana qottefattawa inni naafaa nama guddaadha miyaara ilmaan shaniiti ini naafti argitanii intalli teessan mucaalleen beekta mataa kana jala ciree gubbaa shurrubbaa akka ijoollee bosona jirtuutti hidhatee kama itti ijoollee kana daa'ima kana anuu guyyaa akkas jedhee arge mataa qaqqabadhu ijoollee keetii jiraadhu ennaan Laki anganaadhaa ganaa ijoolleedhaa ganaa zaddalee hin quufnee fiigee hin quufnee naan jedhee. Ana booda itti ma bakka wala garra booda laa birraa baate. Tole keessaan finnaati. Ishii bakka ofin aarsinii ummanni kunillee wallaa ummanni Oromoo kunillee si jaalata ummata si wajjin kufee ka'aa ture. Wallaa takkaa illee jaarsaaf jaartiin asirraa walumaa xaru namni ima naga gaafatan le adam maamna inatti dawalee gama gamana nagaafata injiru si gale si jaalata Oromoon si fi ijoollee keetiif abbaa manaa keellee bakka jaalala Oromoon isin qabumoo isin suutatti wal sattantanii ummatuma kanaa cinqura suutatti keessan isin araasina ishee siifuuti. Asli amaan jedha asli wal sattaruudhumaafiyyuu waan anaafisa gidduu waan guddaa waan jiruuf ikkoo ani dhimma amma inni haasa'isanuyyuu maslaha jirenya isin kenna wonno taglle arara jaarsonni wori gurguddan ha dubbatu eshi la jaarsumma waytu yunum barbaachiso naafisa ani si bilbilero asirra boora konqab ayye ash sittator ayye galato ayye
hundumti keessanuu galatoomaa ulfaadhamee koppiliinki naa godha warra ergataa jirtan isin seensisa. Miira keessan seeninaa. Akkuma isiniin jedhee boruu fanbifadha. Anadhas boruu sammeenya jaarsa kiyyaa hin qabu. Onni an hammeenya abbaa warraa kiyyaa isinitti himadhallee hin jiru. Adhallee borullee hin himadhu. Warri ammoo waan hin taane haasoyitan xiqqoo isi hambifadha qottobadha boruufu jireenya miidhaa fi miidhamaa rabbitu beeka. Akkuma isiniin jedhe sanii dhugaa jirtun beeytan waan ta'e haasaan baay'atee farreetti hin fe'anii. Waan argitan namaan hin jedhina. Muknaatum isin warri waan namaan jettan kun kophaatti haftu isinii galee maybe aniif inni hadha yookaan boru walitti deebi'uu dandeenya. Akkuma isin argitan an takka hammeenya isaa hammeenya abbaa warraa kiyyaa isinitti haasa'ee hin beeku. Amaan kan na godhe san na godhe isinitti mee hin beeku isinii galee. Kanaafuu ilmoo kan koo ammoo waan innan jaaladha waan ta'eef rakkoo ilmoo madaa ilmoo kadahee arge ka ciniinfatee argetu beeku. An amaanii miti rabbii gaditti ilmaan kiyyaan rabbii olitti amma sammuu rabbii gaditti isintu na gargaare. Rabbiin nin jaaladha. Rabbi achi ammoo namni hin jaaladhu. Haadha kan koo abbaa warraa kan koo osoo hin taane ilmoo kan kooti. An lubbuu kan koo ilmaan kiyyaaf nin kenna. Saniifuu waan sababa ilmaaniin wal qabateefan miira keessa seenee haasa'e sanus ammoo wanni an haasa'e waan biraa hammeenya biraan haasa'e ofii liivii asilii hodii fi isaan lamaan ganama irratti haasa'ennaan viidiyoo mummurama dubartiin giiftiidha jettanii asirratti citii jaarsa keessanii hin baasina bakka jedhame san irratti an nama kabajaa kan kootiin natti dhufu hin jaaladhu. An nama giiftiidha jecha waan hin taane asirratti haasa'ullee miti. Mo akka ormaatti ilaalu uummata Oromoo jechuun anaaf akka haadha kootii babbaa kootii yookaan ammoo akka obboleessa kootii akka obboleettii kiyyaa ilaalamaa fi rabbii gaditti uummata Oromootiin hin geenye waan ta'eef waan fedhe jireenya kenna osoo beekaniyyuu meebii isaan natti mufachuu danda'u. Anammoo maa natti hin fakkaatu. Isaan anaaf maatii kooti ilmaan kana isaanii waliin hin guddisaa jira. Tokko baallaa jedhe beektaa siifuu gidduudha waa sitti himaa. Namni deemee fi maangeetiin shakkala ta'aa jennaan atuuttiin shakkala. Aboo rabbi sila qajeelchu yaake. Annaguma haasa'e maal lagaa haasa'u maal shakkala dheeree kanarraa rabbi si haa shakkalu. Aboo rabbi si haa qajeelchu. Manni keenya maal akka deebi'eeta? Wallahi jechuun manni keenya gara laafessa. Waan uummata keenyaallee haasa'uun barbaadan baay'ee jara jaaladha waan ta'eef hammeenya haasa'uun barbaadu waan fedhan haasa'an rakkoo qabu. Miyuuti maayikoote ajedhu miyuuti maayikoote ani siifuu akka obboleessa kooti baay'ee kabajaa akka kasiini an yeroo isin asirra taa'e namni yeroo namni isin asirra taa'e teessee namni dhaqee maal kee jedhu natti hin tolfana. Maaliif ijoollee ishee guddifattu ittiyyuu silaa sababa barbaaddanii deemuu dhattanii komentiin warra rabsaa ooltu uummanni kun maal kun jedha namichi. Abboo rabbi sin abiloo gubbo. Nabiloo itti dabduu diruu kometti barreessa. Saaree isin biloo kee abiyyaa komentiin barreessaa jirtanu. Maal kun? Okay, tap screen godha. Nasi bukanafi fuulduraaf wanti miira kee jeequ jiraate yoo miira kee to'achuu hin dandeenye yeroodhaaf callisuu filadhu. Yeroodhaaf obsi callisuudhuma hin callifta zimmetteeruma callisuu filatta. Hin dubbanne isa siin jedhaan jiru hin dubbatte hin jenne bar tuuteeruma boo'ichuma sana jechuudha hin boosu callisuu filatta boo'ichumayyii bakka dhuftee akkana ta'e ittiin dubbattu miidiyaa irratti inuma callifta bakka oowwaa si dhibe isu ati boosse siin jenne malee ani wanta biraa miti. Ijoollee taappi godhaa komentiin dabbara kan walirraa ijji gootaniin barreessinaa kaa maal taatan walirraa gootaniin barreessinaa taappi godhaa. Dhugumattee haganuma.